liivii kana gubbaa gabanne waggoota lakkoofsiifna jirra. Garuu kaayoo bannee hin bannu waa'een keessan kun rafee nun bulchu. Namni feesbuuka kiyya kana jala jiru dhumuu iyyuu noonu. Inda gattan yaa jamaa feesbuuka kana mee wal yaadachiisaa sheer invite messenger kanaan taak walirra godhaa wal yaadachiisaa. Dagatamee jira feesbuukni kiyya kun biyaansi baatii 5 akkasna fakkaata akka liivii kan dhiise. Aga liivii kana dhufe dhiise wayyaa iyyuu dhugaa. Mutawaa ta'eera. Maashaallah. Sheekota taaneera. Proogiraamni keenya kaadhaa proogiraam addaati. Wal yaadachiisaa sheer irra godha. Hamza Sheekh Jaabir Faarraa erga. Meetti akkaatti maqaa haanaa barreessitu akka irratti godhaa inni jedhaniin intala fungee warra jimmaa takka. Proogiraam addaati rabbiin addaati kun. Amma namni hedduun ati maa fareedan baafne dalaalu nama. Kun amma yoo ija kee ta'uu baatte amma booda reedaan hin kumatamne jechuudha. Sheer godhaa amma feesbuuk kiyya kana dagattanii jirtan waggaa meeqa akka biyaansi baatii hedduu akka jawaarri dhaabee takka liibii seenee hin beeku. Maal goona amma dhufnee isin iyyina jedheetu maani bara. Akka jawaarri dhaabee takka liibii seenee. Dagatameera feesbuukni kiyya. Sheer godhaa kan gammaa nama haganaa kana qofaa. Sheer godhaa proogiraama addaati. Zabana ilma namaa akka meeshaatti onlaayinii gubbaa gurguran keessa jirra yaa jamaa. Kun zabanni zabanul aakir. Irra ergaa miseenjeraan invite godhaa haa dhufanii dhageeffatanii yoo akka saalfatanii tumaan dhimma kanarraaf duuba deebi'an jenneeti. Ati barrooyte alamma maqaa kiyyaaf laakumsa kiyya kennee taa'aa jiram guyyaa na waaman hin beeku galmaa'ee jira mishee galmee irra seenee jira gaafa na waaman suufuma tottolfadheetu waan dhaqachuudha amma akka dur kasaartee bar onlaayinii kanarratti heerumuu fuudhuun kun salphaa ta'eera amma akka dur iyyitee bilbilaan janaajjantee baatii meeqarra dhabdee yoo zaahiraan janaajjantee kophee meeqarra dhabdee sanii miti salphamatti manuma kee teettee maqaa kee qofa barreeyta jechuudha. Yeroo maqaa si barreessan amma waan na saalfachiise keessaa adda ganaa dhageeffataa ture. Borcii qabdaa jettiin. Borcii qabdaa. Waliif sheer godhaa kan jammarraa sheer godhaa. Nama haganaa kana qofa jira rabbiidha. Hin dhume qoy warri feesbuuk kiyya kana jala jiru. Garam suttan yaa jamaa yoo namni dhufee isinitti iyyin adaasin nama dagattan jechuudha. Odeessimee maaltu jira? Wallahi proogiraam addaati. Ilma namaa akka meeshaatti onlaayinii kana gubbaatti isin gurgurataa jiran. Amma rakkoo waa'een shamarran keenya mana madaamii kun wallahi na dhukkubsa. Namni hundinuu ittuma fayyadamuu barbaada akkuma meeshaa godhe. Amma shamarran gurgura jedhee amma tokko halkanii guyyaa waan biraan hojjetu fi nama guddaadha. Maqaan dho'inu inni uf beeka waan taateef. Maqaan kee ka dhugaamees eddoon dhaloota keetiis dabbaa qabda. Mul'ii kana qal'atta. Ati gurraatti moo furdo rifeensa qabda moo qucuuca jedheetiin gaafata namnummaan guddaa. Intala haadhaaf abbaa qabda. Bara obboleessa kiyya. Intala tana abbaan gaafa lafarra fidu ati amma salphamatti hooma isiin amma waa'ifiin kama daamii teetteetiin yeroo ofii aarsaa gootee laayikiif sheeriin si bira dhaabbattuuf nama salphatti dhufe si fakkaate malee abbaan intala tana gaafa lafarra fidu jechuudha. Ka haga isiin dhalattee itti laffa'ee kun qansiraa dalagee guddisee asiin gahee miti. Kun ammoo tuu qotee asiin gahee miti. Osomaa isiin namayyuu hin ta'iniin duratti gaafa intala tana oomishu akka inni itti oomishe isaa fi rabbiin qofatu waliin beekachuudha. Ati amma salphamatti teetteetumaan akkanuma taa'eetumaan bar tiktooki kana gubbatti dheertu moo furdo gurraatti moo qal'ooti dabbaa qabdaa rifeensa qabdaa intala tana abbaan gaafa lafa kanarra fidu
jilbi kun guutuun itti luqqee jireenyi guutuun itti harkaa badee ati ammootu ka abbaan quban qabne salphamatti dantaa laayifiitiif jecha diimtumoo gurraatti dheertumoo furdo dhiira akkamii barbaadda dhiira qal'aa barbaaddamoo dhiira furdaa barbaaddamoo bannaa diqqishmoo isin hin dabbaru diqqishmoo isin hin dabbaru isin jala saalfanne isin taatu nama guddaadha yoo isinin jechuuf dhimma akkanaa kanan dubbatinaa nun jedhan isin jala saalfanne haati intala sana gaafa lafa kana gubbaa fiddu waliin jibbamte amma mee ka isii ka rakkoo isii dhiifneetu kama rakkoo maatiitu yoo haasofne jechuudha tartiibaan itti deemna waliin jibbamte akkasi fuuteetiin fidde gaafa biyya arabaa kana ergan amma namni hundinuu amma shamarran mana madaamii jiru kun amma tarii yoo ruuza quufanii uf irraanfatan malee kaan abbaan qotiyyoo itti gurguree mana madaamii erge kaan abbootu jaarsi miiliyeena wanuus gabbaree fuudhee erga miileen wanuus gabbaree fuudhee waan ittiin horatu dhabee carraan isaa kalaas amma mana kiyya galteen harkaa duu irra achi deemtee mana arabaa teette yoo waan biraallee dadhabde gara mafiitillee taatu haa quufte dhee biyya arabaa erge yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Amma ka abbaan akkasitti waan qabu itti gurgurateeti Dubaay erge Kuwait kana erge Oman kana Beirut kana kun ammootu jaarsi miiliyeena gabbaree fuudhee waan nyaachisee obaasu dhabee asiin Beirutii kana ofirraa erge Kuwait kana asiin ka Saudi Arabiyaa kun yoo tutture gariin ka Saudi Arabiyaa kun akkuma fedhe dhufa ka isaanii dhiisa Beirut kana amma jaarsi erga fuudhee waa bakka waan horatu dhabee waan nyaachisu dhabnaani ofirraa haa deemtu dheetiin erge ati ammootu salphamatti isin amma ruuza kana quuftee naan namicha duraan akkasitti miiliyeena waan silaa qabu waan jireenya isaa guutuu ittiin jiraachuu danda'u nafsee namaa takkatti gabbaree fuudhee waan taateef waan horatuun dhabeennaan ofirraa erge isin amma hiyyummaa isaatiif jecha Itoophiyaa jira waan taateef isa ofirraa bilooki ol cuqqaalte tiktookii keessaa ka biraa maraxataa jirti jechuudha. Isin ammootu rakkoo kana quban qabdan wanti inni beeku ati dheertumoo gurraatti tanuma sajjala hanga ammaatti garuu hanga ammaatti namni achirraa wal fuudhe hin jiru wal yoo dhugaa dubbanne jiru namni amma mee ati amma mee yoo dhugaa dubbanne shamarran keenya kun amma diqqoo dammaqinna hoyi keessa jirtanii akka duraanii san wallaalummaa keessa hin jirtan diqqoo yuuf bartanii jirtan mee amma yoo dhugaa rabbii dubbanne fuuti ollaa'inii gubbaan kasin beeyne ka isan beeyne ka akkanumatti TikTokii kana gubbatti koomantii barreessitee fi achuma jala si beeku tarii amma anamma warra amma na daawwataa jiru kana keessa nama sadi fa'aa beeka. Ka anamma koomantii mati naa barreessiteef as jala si baradheetiin kan beena sin kennu kun bultiin sii taa'aa ka jedhu ammootu sanabbatu itti fulaalaa jechuudha. Gurbaan amma TikTokii gubbaa daawlood si godhe kun amma ka TikTokii ma gubbaa Hamzaa Sheejjaa birbiraa fuudhee manatti si gale kun jireenya ilma namaa keessatti ilkaan walitti bu'a ilkaaniif arrabni walitti bu'a jedhanii mire gaafuma akka tasaa hoyi dubbiin faallaa taatee walitti buute duraanuu TikTokii gubbaas finne deen gara TikTokii keetis deebisi jechiisaa shakkiin qabu. Rakkoo isin keessa jirtan kan ina amma warri ammootu program akkana kana uumaa jirtan jalqabatti ana moonti an isinitti himu na dhageeffadha laal TikTokiin kun abbaan barnaamija TikTokii kana uume gaafa jalqabaa tolchu inboxii itti tolche yookiin messenger jechuudha afaan isin beektan inboxii kana wanti itti tolcheef hintala achi gubbatti dabbaa isii kun sitti tole hintala achi gubbatti dhaabbanni isii kun sitti tole kama akkanumatti haasoon isii sitti tole akka ati keessan hello jettuuniif inboxii wanti keessa uumameef Facebookiin messenger qaba. Messengerri Facebookii kun wanti irratti tolfameef waan biraatiif osoo hin ta'in nama as gubbaan sitti tole akka ati keessaan haluu jettuuniif malee ka TikTokiin messenger qabu ka Facebookiin messenger qabu wantummaan abbaan biraa walitti isin hidhaa isiniin gahe maaliidha? Ufumaa keetii dhayxeetiin riskiin barbaadattu yaa buleetitiya. Amma Instagramiinis messenger qaba. Messengeroonni kunniin wanti irratti uumamaniif akka achi keessaan haluu yaa habiibti tiyya hedduu natti toltaa lakkoofsa email keetii naa ergi
gara isteeppii lammaffaatti ofirraa qaxxaamuranii jechuudha yookiin gara magaalaa miseenjaraa keessaa wal qabatanii gara waatsaappiitti waliin akka godaananiif. Kanaaf irra uumame malee osoo miseenjariin jiru osoo tiktookiin inbooksii qabu osoo instagiraamiin miseenjarii qabu rakkoon isin onlaayinii gubbaa ol baatanii liivii gubbaa ol baatanii diimtumoo gurraatti adimoo boora daalatti moo funge dheertumoo gabaabdu dabbaa qabdaa rifeensa qabdaa wanti ati jettuun hin jiru jechuudha. Ka wal fuudhuu barbaade miseenjaraan haluu walitti haa jedhu. Obboleessa kiyya yoo rakkoo sheerii qabaatte Oromoon miiliyoona 50 rakkoo sheerii qabnaa jedh sheer sii goonaa dhufne wantummaan ati daa'imman ta'e na taphattuuf hin jiru. Yoo rakkoo invaayitii qabaatte invaayitii rakkoo invaayitii qabna jedhi Oromoon miiliyoona 50 yoo dhufnee tokko tokkoon invaayitii goone miiliyoona 50 guyyaa takka argachuu dandeetta. Yoo rakkoo giiftii qabaatte rakkoo giiftii qabaa jedhi si bira dhaabbannaa. Oromoon takka yoom waa kadhatanii irraa dhabanii miti. Wantummaan ati rakkoo dhimma biraatiif jettee daa'imman ta'e na taphattuuf hin jiru. Itti aansaa wantummaan ati yeroo keetis ofirraa gubu hin jiru. Sa'aatii itti ofirraa gubdu san sa'aatii achirratti diimtumoo gurraatti adimoo diimtu jetteetiin achitti ofirraa gubdu saniin waan biraatiin hojjetadhu deemi ittiin janaan jaladhu yoo waan biraa dhabde. Dhugaatiin hin jedha wallahi. Ofirraa deem waan biraatiif fixi nama guddaadha deem ofirraa qara'ii yaaki keeyrii dalagadhu. Jaarsi guddaan galgala qabriitiin ufiillee badee ka biyya balleessu deemuun umrii ufii nyaatee fixee irmii ufii nyaatee fixee riskii ufii lafarraa fixee riskii naa biraatiif fayyadamuu deemu naal abuuk deemu ofirraa yaaki salaati galgala qabrii keessa jirtaateetiifu keeyrii dalagadhu obboleessa kiyya. Bismillah. Maaltu bade? Kanan isinin jedha obboleewwan kiyya gabaabamatti ilmi namaa meeshaa miti. Gabaabamatti amma. Ilmaan tiktookii na dhageeffadha laal. Uummata rakkoo giiftiitiif jecha rakkoo biraa keessa haasaatu na dhageeffadha laal. Ilmi namaa meeshaa miti si yaa galu gabaabamatti. Shamarran miskiin ijoollee ofiillee wallaayaan ijoolleen mana madaam jirtu miskiinamma ofiitiif daataa taatu kasaaraan qabu dhaqeetiin laala ofirraa laayikii godhaaf jetteetiin ta'isiin miskiinummaa ofiitiif si daawwattu kana akka meeshaatiitti itti fayyadaminaa isin ofiillee uf baraa. Kana isinin jedha rabbi uf isinaa barsiisu hunda keessaniyyuu carraan kun dhiiraaf garuu carraa gaariidha garuu anka ofirra isiniif yaada. Anamma garuu carraan kun dhiiraaf bareeda. Dhiirri rakkoo hedduu keessa jira. Dhiiraaf carraan kun gaarima ta'e garuu nurra isiniif yaada jedheeti. Isin rakkisa malee nu baay'ee nu rakkisu. Amma tarii waan hanqoosaaf fa'aa jedhu si fakkaata. Nu nama guddaadha hanqoosuma obboleessoo. Agartu areeta sheeka taanii irraa. Mee amma nama lamaa yaadda irraa fuudha. Yaadda isin irraa fuudha mee amma invaayitii argadhaa. Warri Beeruuti kana gubbaa eda barraayaa bultan mee amma namni akka tasaa fa'aa carraa heerum achi keessaa san argattan invaayitii argadhaa lakkoofsa tokko tuqaa. Lakkoofsa tokko barreessaa. Warri eda barraayaa bultan kaleessa fa'aa achi duras ramadaana kana keessa guutuullee guyyaa soomaan oolee miskiin akkasii gurgurataa oolu. Mee warri eda barraayaa bultan carraan keessan maal irra akka ga'e nuuf himtanii yoo carraan keessan bareeda ta'e proogiraama kana asuma goolamnee nullee dhayneef sajjalla. Hanga yoom as gubbaa akkanumatti afaan bannaa yaaqiin fuunaa nullee firu. Lakkoofsa tokko tuqaamee seensa. Rabbi si haa qajeelchu. Isin haa qajeelchu yaaqi. Nu maal taanee miti. Murad Nure si ergume.
Shamarran dhiira caalii fi shamarra lakkoofsa tokko tokko isin amma rakkoon kun dhimmi kun dhiira caalii keessani waan taateef shamarran lakkoofsa tokko barreessaa isinii erga. Mutawwa. Ayya mutawwa rakaata ishee kataana bilasii. No amma wanti laayivii kana gubbaa banneef waan biraa soo ta'e masgida gallee ga'ee dalagataa irra obboleessa fi amma waa hundumaa dhiifneeti. Shamarran ergadha ka gammaatti dhiirumatu lakkoofsa tokko tuqaara malee shamarran kun bara nufi illee na aarsita yeroo tokko tokko. Yoo namni dhimma keessan isinii dubbatu bakka kana suttanii yoo namni dhufeetiin isin arrabsu amma osoo jara wajjin deeggaree isin gurguradheen amma wallahi biyaafsa xiqqaatee guyyatti nama 10 ol gurguradhe. Wallahi dhuguma tiktookii kana amma osoo dhaqee liivii seenee amma asitti nama 118 na daawwataa jirtaniimi wallahi nama 600 700 na daawwatan. Dhugaa siin jedha nama 800 nama 1000 akkana na daawwatan amma namoonni na daawwatu kunniin hundi isaaniitu shamara waan taateef biyaansi guyyatti xiqqaatee 10 ol 20 gurguradheen oolam. Yoo nu isin yaannee dhimma keessan isinii dubbannu gara kana kuttanii isin argitu. Dhaqee jammaraanillee waas. Gara gabaan jirtu deeman waan taateef magaalaan feesbuukiin dura magaalaa kasaaraati. Gara gabaan jirtu deeman waan taateef inni ofirraa isin gurgurannaa boolii gallee namaan. Bashaasha Wallagga lakkoofsa tokko tuqu barreessi isiniif ergaa yaakii baay'ee yaada keessan kennattan amma mee amma dirree bilisaa kana gubbatti mee yoo yaada kee kennatte yoo akka tasaa achi gubbaan jaarsa argattee jaarsi kun naa ta'ee jette dhayneenullee isin gurguranna bar amma walaa kan taane gartee mi gabaan akka gara tokko deebituuf yoo carraan kun carraa bareeda taate amma kun amma yaadni an ibsataaru kun yaada kiyya waan taateef namuu yaada garagaraa qaba yoo carraan kun bareeda taate nuu ta'ee jira dhiisii nuuf ta'ee jira kalaas wanti nu si galchen jiru yoo jette dhaqeetiin anillee guyyaarraa 12 20 yoo gurguradhee oole giiftii 200 argadha kalaas sanumaan daataa guuttadhee isin muddachuu. Gara gabaan jirtu deeman. Yoo naggaadde no amma warri social media kun hundinuu akka naggaaddeeti gara gabaan jiru deema amma mee feesbuuka kana gubbaa namni liivii waraabu jira badeera warnan maaliif dhiise uummanni feesbuukaa kun yoo rakkoo isaallee himtu yoo rakkoo isaallee itti himtu yoo rakkoo keellee itti himtu mugaffala kalaas siin dhaga'u yeroo ati maqaa nama balleessitu yeroo ati nama tokko waan dharan jirre irra murtu yeroo ati nama arrabsitu yeroo ati waa'ee hudduu haasoftu kanuma qofaaf si daawwata amma osoo amma akka nama adabul qaliiliin isinii haasayaa jiru kana dhiise osoo uummata saniin arrabaan gubbaa gashafaxe biyaansi diqqaatee amma yoona nama kumaaf ho'i na daawwattan ni beeka waan ta'eef ammoo tunu isiniif jenneeti jechuudha. Naafun maali